Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu keemistirii kutaa 12ffaa chapter 1dha jechuudha. Innis acid basic equilibrium wajjin ilaalla. Kunis paartii 4 qaba. Amma kan wajjin ilaalla jechuudha. Chaanaalii kanaaf haaraa inni taatanii subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Hiriyoota keessan biraan immoo akka inni ga'uu fi laayikii fi sheerii godhaa isiniin jira. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarra jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu egaa the concept of akka introduction itti jechuudha. The concept of acid and the base are probably among the family chemistry concept. Conceptiin acid fi base chemistry keessatti conceptii baay'ee family yookiin baay'ee dhaabbataa ta'edha jechuudha. The reason in that acid and the base have been used as laboratory chemicals for centuries as well as in the home. Sababoota nuti asidii fi beezii mana keenya keessatti itti fayyadamnu akkasumas laboratory keessatti sababii nuti itti fayyadamnuu fi ni ilaalla jechuudha paartii kana keessatti. Akkasumas common household acids include acetic acid, vinegar, acidii mana keessatti fayyadamnu kanneen akka acetic acid zayitii keessatti argamu jechuudha. Citric acid inni kun immoo citrus fruit keessatti kan argamudha. Akkasumas phosphoric acid flavoring carbonate beverage keessatti kan argamudha. Akkasumas warreen kanaa fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Kana malees kanneen akka sodium hydroxide drain cleaneridha kuni qulqullina harka keenyaa wantoota garaagaraa kan ittiin qulqulleessinu jechuudha. Sodium hydroxide jechuudha. Akkasumas ammooniyaan immoo glass cleaner yookiin fuullee kan ittiin qulqulleessinudha jechuudha. Warreen kun egaa eessatti nu fayyadu? Mana keenya keessatti nu fayyadu. Asirratti kan isin hubattanii sodium hydroxide akkasumas ammooniyaan beeziidha. Warreen akka acetic acid, citric acid, phosphoric acid warreen kun immoo asidii mana keenya keessatti nu fayyadanidha jechuudha. Asidii mana keenya keessatti nu fayyadanidha jechuudha. Kun egaa fakkiin kan isinitti agarsiisu glass cleaneridha. Kunis ammooniyamidha jechuudha. Ammooniyamii kan of keessaa qabu applicationii chemistry keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanas mana keenya keessatti gilaasii garaagaraa yookiin fuullee garaagaraa kan ittiin qulqulleessuuf nu fayyadudha jechuudha. Kanatti aansinee kan nuti wajjin ilaallu acid base conceptidha jechuudha. Conceptii acidii fi beezii irratti jiranii wajjin ilaalla. Kanarratti waa'ee acidii RNS maal jedhee Brunstillori maal jedhee warreen jedhanii wajjin ilaalla. Fakkeenyaaf yaadi RNS fi Brunstillori acidii fi beezii irratti qaban maanni kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha bal'inaan. Akkasumas define an acid and the base by using Lewis concept. Garaagarummaan Lewis concept Brunstillori fi akkasumas RNS maal akka inni ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Explain what conjugate acid and conjugate bases are. Akkasumas conjugate acid jechuun maal jechuudha? Conjugate base jechuun immoo maal jechuudha kan jedhus wajjin ilaalla. Explain what is the mean by amphoteric species. Amphoteric species jechuun maali? Amphoteric species jechuun warroota amala lama mul'isuu danda'anidha. Kana jechuun acidiis beezis warra mul'isuu danda'anidha jechuudha. Isaanii maal jenna? Amphoteric species jennee waamna jechuudha. Jalqaba irratti konseptiin waa'ee acidii beezii irratti argannu konseptii RNS jechuudha. RNS concept of acid and base. The Swedish chemist Svante Arrhenius framed the first successful concept of acid and base. Namni Arrhenius jedhamu chemistry biyya Swedish kan ta'e jechuudha. Maal jedhee waa'ee konseptii acidii base irratti yaada
yeroo jalqabaatiif dhiyeessee akkasumas fudhatama kan argatedha jechuudha. Yaadi isaa kun immoo successful concept of acid and base nama dhiyeessedha jechuudha yeroo jalqabaatiif. He defined acid and base in terms of the effect these substances have on water. RNS kan inni ibsee RNS kan inni ibse jechuudha. Dhiibbaa asidii beeziinii watarii irratti qabu irratti hundaa'ee ibse. Kana jechuun amma fakkeenyaaf sabistaansii tokko jira inni ta'e sabistaansii fakkeenyaaf sabistaansii Eetu jira inni ta'e as keessa immoo bishaantu jira inni ta'e sabistaansii kana gaafa itti daballu dhiibbaanni bishaan kana irratti taasisutu asidii beezii ta'uusaa adda nuu baasa jedhee RNS konseptiin dhiyeesse jechuudha. Yookiin namichi RNS jedhamu kuni konseptii akkasii dhiyeesse jechuudha. Sabistaansii A kana gaafa bishaan kanatti daballu dhiibbaanni bishaan kana irraan ga'e irratti hundoofneeti kan nuti asidii yookiin beezii jennee moggaasnu jedhe jechuudha. According to RNS, acid are substances that increase the concentration of hydrogen ion or protein ion in aqueous solution. Fakkeenyaan amma argamasni fudhadhee ka'e fakkeenyaaf kuni sabistaansii asidii tokko inni ta'e asidiin kuni bishaan kana keessatti bulbulame dissolved ta'e inni ta'e bishaan kana keessatti bulbulame inni ta'e yerootti bishaan kana keessatti bulbulamutti inni hydrogen ion achi keessatti akka inni hydrogen ion dabalu godhu maaloodha asidiidha jechuudha. Yookiin immoo hydrogen ion kan nu gallakkisu asidii jennee waamna jechuudha. Concentration jechuun baay'ina hydrogen achi keessatti argamu sana kan nu dabalu jennee nu dabalee maal jennee waamna asidiidha. Akka eenyutti kuni akka RNS konseptiitti jechuudha. Akka RNS konseptiitti jechuudha. Bases increase the concentration of OH. Akka yaada namicha kanaatti beeziin immoo isa kamiidha? Isa OH yookiin hydroxide ion maalloo godhudha? Solutionii ammaa keessatti nu dabaludha. Yookiin amma fakkeenyaaf amma immoo kana akka beeziitti yaadaati. Kun beezii yenna ta'e beeziin kuni bishaan kana keessatti gaafa dabalamu OH nu baay'iseera yenna ta'e yookiin hydroxide ion nu baay'iseera yenna ta'e maal jennee waamna jechuudha? Beezii jennee waamna jechuudha. Beezii jennee waamna jechuudha. Kun egaa yaada eenyuti? RNS concept of acid and base jechuudha. Kuni qormaata tiraansiirallee deddeebiinii dhufa. Akka inni waliin sin dhoofnee fi jalqabaa kanarraa kaatanii qabachaa deemuu qabdu jechuudha. Asitti aqueous solution jechuun maal jechuudha? Aqueous solution jechuun bulbula bishaan of keessaa qabu yookiin kan bishaan itti baay'ate jechuudha. In RNS theory, strong acid is a substance that completely ionizes in aqueous solution to give hydronium ion. Akka theory RNSitti strong acidii cimaa kan nuti jennu substance tokkoon acidii cimaadha kan nuti jennu yoo guutummaan guutuutti bishaan sana keessatti bulbulamedha. Kunis kan inni nuu kennu maal ta'uu qaba? Hydronium ion inni nuu kennitu maal ta'a jechuudha? Strong acidii ta'a jechuudha. Strong acidii kan inni ta'uu danda'u completely yoo ta'e jechuudha. Guutummaan guutuutti yoo keessatti bulbulametu strong acidii jennee waamuu dandeenya jechuudha. An example in perchloric acid kana gaafa watarii keessatti bulbullu haala kanaan jechuudha. Guutummaan guutuutti bulbulamee maal nuu kenna? Hydronium ion nuu kenne. Akkasumas warra kana immoo aayinoota kana immoo gannuu lakkisa jechuudha. Kanaafi strong acidii jechuun guutummaan guutuutti substaansii sanarra ionizii kan ta'uu danda'u aqueous solution keessatti yookiin bulbula bishaanii keessatti jechuudha. A strong base completely ionized in aqueous solution to give OH and cation. Asitti kan isin qabachuu qabdanii strong acidii yenna ta'e kan inni nuu kennuu qabu
Hydronium ayyenii yookiin akkasittiinis barreessuu ni dandeessu kana. Hydrogenii jettanii kunii fi kun wal qixxeedha jechuudha. Kunii fi kuni wal qixxeedha jechuudha. Maali hydronium ayyenii kanaa fi aniinii nuu kenna. Maaltu arnesteeriin yookiin strong acidiin. Strong basein immoo maal nuu kenna? Strong basein immoo maal nuu kenna? Kan inni nuu kennu OH dhaa fi maal nuu kenna? Kaataayinii nuu kenna. Kaataayinii jechuun positive charge kan qabu jechuudha. Aniinii jechuun immoo negative charge kan qabdu jechuudha. Kana jechuudha. Strong base jechuun strong acid jechuun maal akkasiin taate isinii galeera. Itti fufnee kan nuti ilaallu sodium hydroxide is an example of strong base. Sodium hydroxide yennaan fudhanna ta'e sodium hydroxide fakkeenya strong base ti jechuudha. Kunis gaafa bishaan keessatti bulbulamu guutummaan guutuutti bishaan keessatti bulbulama jechuudha. Bishaanitti gaafa dabalamu jechuudha. Fakkeenyaaf sodium hydroxide kanaa fi waterii yenna walitti dabaltaniitu ta'e guutummaan guutuutti sodium hydroxide kun maal keessatti bulbulama jechuudha. Bishaan kana keessatti bulbulama jechuudha. Yerootti kana kaataayiniin soodiyeemii ayiniidha. Aniiniin immoo yookiin OH'n immoo kunooti jechuudha. Asirraa kanis beekuu dandeessan akkasumatti gaafa kaataayinii fi OH jedhamu kaataayiniin kamidha? Isa positive charge qabudha. Aniiniin immoo yookiin OH'n keenya immoo kunuunsa kanadha jechuudha. Asitti immoo akka strong acidiitti immoo asii hydronium ayyenii keenya kanadha. Aniiniin keenya immoo kanadha jechuudha. Kun egaa yaada RNS theory jechuudha. Exercise kitaaba keessan irra ni jira. Maal jedha? Based on their dissociation in water solution, classify each of the following compound an RNS acid, RNS base, or as compound that cannot be classified as an RNS acid or an RNS base. Asirraa akka wanti gaaffii irra jiru gaafa hojjennu kan isin ittiin adda baastanii asiidii jechuun isa maal kennudha jennee gaafa bishaan keessatti bulbulamu hydrogen ayinii kan nuu kennudha jenne bifa kanaanis barreessuu dandeenya. Akkuma ammas ni kaasi bifa kanaanis barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafi aniinii of biraa qabaate jennaani maalodha? Asiidiidha jechuudha. Kanaafi N asiidii ta'a jechuudha. Biirratti immoo sodium chloride plus wateriidha. Sodium chloride plus wateriin kuni maal nuu kenne? Sodium kaataayinii akkasumas chlorine nuu kenne jechuudha. Kana nuu kenne jechuudha. Kanaafi kun immoo maal nuu kenne? Positive kaataayinii nuu kenneera wanta ta'eef maal jennee waamna kanas RNS base jennee waamna jechuudha. RNS base jennee waamna jechuudha. Asitti immoo kan isin agartanii sodium hydroxide plus wateriidha. Sodium hydroxide kan isin argitan asii maalodha? Kaataayiniidhaa fi OH dha jechuudha. Kanaaf maal jennee waamna isaan immoo base jennee waamna jechuudha. Base jennee waamna jechuudha.
Itti fufnee gaafa ilaallu the RNS definition of acid and the bases has the following limitation. Akka RNS conceptiitti wanta irratti daangeffamu qaba yookiin wanta hin ibsine qaba jechuudha RNS. Chemistry occur in many reaction that take place in solvent other than water, and this definition does not work for such reaction. Chemistry ni reactionoota baay'ee keessattidha kan inni bulbulamu yookiin bulbula garaagaraa keessatti. Garuu akka RNSitti bulbulinni fudhate yookiin solution inni keessatti fudhate aqua solution yookiin waterii duwwaa keessatti jechuudha. Ibsisaa kan inni irratti hundaa'e waterii duwwaa keessatti jechuudha. Applicationoota kan biraa itti himannee jechuudha. Fakkeenyaaf solventii kanneen akka bulbula zeetii kanneen of keessaa qaban jechuudha yookiin kan qulqulluun taane jechuudha. Isaaniin of keessaa itti himanne jechuudha. RNS conceptiin kana keessatti hin argamsiisne jechuudha. Maal duwwaa irratti jedhee limitation isaa inni tokkoffaan egaa isa kana yommuu ta'u, inni lammaffaan immoo it does not explain why some compounds that contain hydrogen such as hydrochloric acid dissolve in water to form acidic solution where as ammonia and methane. Irratti kanatti miteeniitii fi ammooniyaanii gaafa bishaan keessatti bulbulamanii hydrogenii release godhu. Isaanis maal ta'u asidii ta'uu jechuudha. Garuu dhiifama yeroo miteenii fi ammooniyaanii gaafa bishaan keessatti bulbulamanii beezii ta'u. Garuu hydrochloric acidiin hydrogenii kennee maal ta'a jechuudha, inni asidii ta'a. Garuu lamman isaanii hydrogenii of keessaa qabu. Warreen kunii fi warreen kun lammaanii maaliif akka isaanii beezii ta'an hin ibsine jechuudha. Garuu kan eenyu duwwaa ibse? Kan hydrochloric acidii ibse. Kan eenyu hin ibsine? Kan ammooniyaatii fi kan miteenii hin ibsine jechuudha. Maaliif akka isaanii gaafa bishaan keessatti bulbulamanii beezii ta'anii hin ibsine jechuudha. Limitationii isaanii lammaffaan isa kanadha. Inni kan biraan immoo only the compound that contain the OH ion can be classified as RNS bases. Akka yaada RNSitti kan OH galakkisu duwwaatu beeziidha jedhe. Kan OH galakkisu duwwaatu beeziidha jedhe. The RNS definition does not explain why compounds such as sodium carbonate have basic property. Elementii yookiin compoundiin kun immoo OH waan galakkisu of keessaa hin qabu. Akkuma isin argaa jirtanii OH iyyuu ofitti hin qabu kuni OH waan galakkisu hin qabu. RNS egaa warreen kanaaf immoo maaliif akka isaanii beezii ta'anii yookiin amala beezii qabaatanii hin ibsine jechuudha. Limitationii kana sadanidha jechuudha. Inni tokkoffaani solutionii yookiin solventii waterii duwwaa keessatti, lammaffaan immoo kanneen hydrogenii ofitti qabanii beezii ta'anii fi kanneen immoo hydrogenii ofitti qabaatanii asidii ta'anii garaagarummaa isaanii ibsuu dadhabuu isaati. Inni sadaffaa fi inni dhumaa immoo limitationii isaa keessaa jechuudha. Warreen OH gadi lakkisuu hin dandeenye yookiin hin qabne basic property garuu agarsiisanii sababa isaan keenya jechuudha. Kunis daangaan isaa OH duwwaatu beeziin OH duwwaa kan gad lakkisuu danda'udha jedhee jechuudha. RNS limitationii isa kanadha jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu konseptii lammaffaa waa'ee acid base irratti jechuudha. Bronsted Lowry dha jechuudha. In 1923 Bronsted in Denmark and Lowry in Great Britain independently proposed a new acid base theory. Jarri kuni nama lamadha. Bronsted nama Denmark dha. Lowry immoo nama Great Britain jechuudha. Lamman isaaniiyyuu of danda'aniiti kan isaanii waa'ee acid base irratti theory dhiyeessanii walitti dhufanii konseptii tokko godhanii kan isaan dhiyeessanii jechuudha. Garuu jalqaba independentidha jechuudha. Of danda'aniiti kan isaanii
theory kana qopheessan. They pointed out that acid-base reaction can be seen as proton transfer reaction, and those acid and base can be defined in terms of proton transfer. Akka yaada isaaniitti jechuudha. Kan isaan irratti xiyyeeffatanii waa'ee acid-base irratti acid-base reactionii gaafa geggeessu proton transferii godha yookiin hydrogenii kenna. Inni hydrogenii kennu kanadha. Inni hydrogenii fudhatu immoo kanadha jedhaniiti jechuudha kan isaanii acid-base theory dhiyeessanii jechuudha. According to their concept, an acid is proton donor. Akka yaada Bristol-Lowry conceptitti asidii kan nuti jennu kani hydrogenii kenneedha. Asidii kan nuti jennu isa hydrogenii kenneedha jechuudha. Beezii kan nuti jennu immoo isa protonii acceptii godhedha. Protonii kan nuti jennu hydrogen ayinii kana jechuudha. Kana kan fudhate beeziidha. Kan kenne immoo asidiidha jedha. Akka eenyutti Bristol-Lowrytti jechuudha. Yaadii lammaffaan kanadha. Itti fufnee giraafii kanarraa akkuma agarru yookiin structure kanarraa akkuma agarru consider the ionization of hydrochloric acid in water. Hydrochloric acid tu waterii keessatti dissolve ta'e yookiin bulbulame yerootti kanatti akkuma beekamu wateriin structure kana qabaata yookiin formii kana qabaata. Kunis gaafa Lewis structure isaa kaasnudha jechuudha. Lewis structure isaa gaafa kaasnudha jechuudha. Kuni haala kanaanidha jechuudha. Kun immoo maalodha? Kun immoo hydrochloric acididha jechuudha. Jara kana gaafa lama walitti edaanu maal ta'a? Formii kana yookiin kun structure kana uuma jechuudha. Structure kana uumaa jechuudha. Hydrogeniin isheen kuni dhuftee warra kanatti dabalamti. Chlorine immoo haala kanaan guuteetu akkasitiin ta'a jechuudha. Negative charge ofirraa qabaatee jechuudha. Kun egaa maanni eeyotu hydrogenii fudhate eeyotu hydrogenii kennee waan jedhu ilaallaa jechuudha wajjiniin. Kan hydrogenii kennee hydrochloric acididha jechuudha. Hydrochloric acid irraatu eeyotti darbee wateriitti darbee jechuudha. Isa booddee maalume hydronium ayinii uume jechuudha. Hydronium ayinii uume jechuudha. Kanaafi inni kenne maalodha jenne asididha jenne. Kana jechuun as keessatti hydrochloric acid maalodha jechuudha asididha jechuudha. Kan fudhate immoo wateriidha. Kanaafi akka yaada Bristol-Lowrytti inni fudhate kun maalodha jechuudha beezii ta'a jechuudha. Inni fudhate beezii inni kenne immoo asidii ta'a jechuudha. Akka yaada Bristol-Lowrytti. Itti fufnee kunoo akkuma asirraa argaa jirtanii amooniyaadhaa fi beeziidha. Asidiin immoo wateriidha. Yerootti kanatti hydrogenii kana gaafa inni kennuufi maal ta'e hydrogeniin kunoo asii 4 ta'e asii immoo hydrogeniin tokko duwwaatti gale jechuudha. Wateriin sababii asitti kenneefi asitti immoo wateriin maal ta'a asidii ta'a jechuudha. Hydrogenii sababii kenneefi maal ta'a jechuudha asidii ta'a. Inni kun immoo hydrogenii sababii fudhateefi maal ta'a jechuudha beezii ta'a jechuudha. Asitti beezii ta'a. Asitti kan isinii galuu qabu inni kun isa kanaa kennee kanatti jijjiirame jechuudha. Inni kun immoo hydrogenii tokko fudhateetu kana ta'ee jechuudha. Asitti kan xiyyi yookiin kanasitti asidii jedhamee fi inni kun deebisee kennuu waan danda'uufi yookiin immoo inni kun kennee kanatti deebi'uu wanta danda'uufi asitti asidii ta'e jechuudha. Kun deebisee gaafa kanaa kennu maal ta'a deebi'eesti kana ta'a jechuudha. Hydrogeniin bakka dhuftetti gaafa deebitu deebi'ee kana ta'a jechuudha. Kanaaftuu maal ta'e jechuudha asitti asidii jedhame jechuudha.
kunumaa sitti kanaaf beezii jedhame. Beezii kan nuti jennu yeroo fudhachuu danda'u negative charge gaafa ofirraa qabaatu yookiin bakka itti hydrogenii yookiin vacant orbitaalii yoo qabaatetu beezii jechuu dandeenya jechuudha. Beezii kan nuti jechuu dandeenyu yeroo itti kanadha jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada. Kanaan asitti asiidii kan nuti jennee fi deebisee hydrogenii waan kennuu danda'uufi jechuudha. Inni kun hydrogenii kana ofirraa gumeessuu hin danda'u. Inni kun immoo kennuu waan danda'uu fi asitti asiidii ta'ee jechuudha. Asitti immoo kan inni beezii ta'ee fi hydrogenii ofitti fudhachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni kun immoo asitti asiidii kan inni ta'ee fi hydrogenii kennuu danda'a waan ta'eef. Haala kanaan hubadhaa. Itti fufnee gaafa ilaallu all RNS acid are phenolphthalein acid but not in reverse. Yaanni RNS hundumtiyyuu kan phenolphthalein acidiiti jechuudha. Yookiin immoo phenolphthalein kan eenyu hunduma isaa kan of keessatti qabata, kan RNS acidii of keessatti qabata jechuudha. Garuu immoo faallaa isaa miti jechuudha. Yookiin immoo RNS acidiin kan phenolphthalein acidii hunda isaa of keessatti qabatu jechuudha. Kanaaf yoo caala phenolphthaleinitu caala jechuudha. Beezii irrattis akkasuma jechuudha. Beeziitis akkasuma jechuudha. But all phenolphthalein base are not RNS. Akkuma nama isinitti hime kan phenolphthalein kan RNS hunduma isaa of keessatti qabata jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu weakness of phenolphthalein theory dha jechuudha. Yookiin limitation isaa ilaallaa jechuudha. Limitation kan RNS ni ilaallee turre, amma immoo kan eenyu ilaalla? Kan phenolphthalein theory ilaalla jechuudha. It is restricted acid base concept only to proton transfer. RNS keessatti kan nuti jenne bulbula waterii keessa qofattidha kan inni ta'uu jedhe jechuudha. Eetu RNS. Asitti immoo phenolphthalein theory'n immoo maal jedhee konseptii acid base kana maal duwwaa irratti xiyyeeffate? Proton transfer yookiin hydrogen transfer duwwaa irratti xiyyeeffate jechuudha. Kanaaftuu weakness isaati yookiin dadhabbii isaati jedhamee kaa'ame jechuudha. It does not explain why species like carbon dioxide, sulfur dioxide, copper function as acid even if they do not contain proton. Warreen akka carbon dioxide, sulfur dioxide, copperiin functionii acidii ni taphatu. Garuu immoo maal of keessaa qabanii? Protonii of keessaa qaban yookiin hydrogen ion of keessaa qaban. Dadhabina isaa lammaffaa keessaa isa tokkodha jechuudha kun. Kanneen akka carbon dioxide, sulfur dioxide fi copperiin acidiidha isaan. Garuu immoo maal of keessaa qabanii? Protonii of keessaa qaban. Maaliif akka inni ta'e kana hin ibsine jechuudha. Kuni weaknessii phenolphthalein theory jechuudha. Kunis intraansii irraa deddeebi'ee ni dhufa. Qabachuutu isinirra jira jechuudha. Adda adda babaastanii kan RNS maalodha? Kan phenolphthalein theory weaknessiin isaanii maalodha jettanii adda baastanii qabachuutu isinirra jira jechuudha. The advantage of this definition is that it is not limited to aqueous solution. Advantage isaa yookiin immoo kan inni ittiin jajamu aqueous solution yookiin immoo bulbula bishaanii duwwaa keessatti miti kan daangeffame. Bulbuloota garaagaraa keessattis ni hojjeta jechuudha. Maal isaanii? Definitionii isaanii yookiin theory isaanii kuni jechuudha. Kan phenolphthalein. Garuu kan RNS bulbula bishaanii qofa keessattidha jechuudha. Phenolphthalein acid and the base always occur in pair called conjugate acid base pair. Ittaasee advantage isaa lammaffaa keessaa akka phenolphthaleinitti asiidiif beeziin bifa peerii ta'anii jechuudha kan isaan ta'an. Bifa peerii ta'anii jechuudha kan isaan ta'an. Bifa peerii ta'anii jechuudha. Kana jechuun fakkeenya ammaa deebinee wajjin ilaallu fakkeenya
Fakkeenya isa kana jechuudha. Kana gaafa wajjin ilaallu akkuma asirraa mul'atu kanatti jechuudha. Kuni asiid beeziidha jechuudha yookiin peerii tokkoon jiru jechuudha. Asii kunis asiid beez peeriidha jechuudha. Kunis bifa konjugeet asiidii fi bifa konjugeet beeziitiin kan taa'ee jirudha jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu jechuudha. Bifa maaliitiin taa'u jennee bifa konjugeet asiid beez peeriitiin taa'u, bifa peeriitiin taa'u malee bifa qophaa isaaniitiin hin taa'anii jenne jechuudha. Kana jechuun bifa kanaan taa'u jechuudha. Fakkeenyaaf asitti kuni hin kenna waan ta'eef asiidiidha kuni. Inni jalqabaa kun asiidiidha. Asiidii waan hin jenne kun immoo hin fudhate waan ta'eef beezuwanii jenna jechuudha. Asii kan deebisee kennuu danda'u eenyudha jechuudha. Deebisee kan kennuu danda'u eenyudha? Isa kanadha jechuudha. Haayidroojinii kanatu ofitti qabu wanta ta'eef. Kanaaf isa kennuun ammas maal jenna? Asiid 2 jenna jechuudha. Asii immoo deebi'ee kan fudhachuu danda'u eenyudha? Kiloorinii aayiniidha waan ta'eef maal jennaani? Beez 2 jennee moggaasna jechuudha. As keessatti konjugeet beez peerii isaanii jira jechuudha. Konjugeet beez peerii isaaniitu jira jechuudha. Asitti gaa kan isinii galuu qabu konjugeetii isaanii akkamittiin baafamaa yoo jettanii asiidiin jalqabaatii fi beezii lammaffaa akkasumas beezii tokkoffaa fi yookiin beezii tokkoffaa fi asiidii lammaffaanii waliif maalodha? Konjugeetiidha jechuudha. Kana jechuun haayidroojinii tokko wal caalu jechuudha. As keessatti haayidrookilooriik asiidiin asii haayidroojinii tokko qaba. Kun asiidiidha. Beeziin isaa garuu haayidroojinii tokko ofitti hin qabu jechuudha. Kanaanii konjugeet maaloodha jenna? Konjugeet beez peerii jennee waamna jechuudha. Akkasumas watarii yenna furannees haayidroojinii lama qaba. Maaloodha? Beeziidha jechuudha. Dhufnee asiidii isaa bira immoo gaafa fudhannu haayidrooneem ayyenii qaba. Kanaaf watariitii fi haayidrooneem ayyeniin kun waliif maalodha? Beez peeriidha jechuudha. Konjugeet asiid beez peeriidha jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaayyuu kan isin qabachuu qabdanii konjugeet asiid konjugeet beez pilaas waan haayidroojinii maal ta'a jechuudha. Haayidroojinii konjugeet beezii isaatti haayidroojinii tokko yoo daballe asiidii arganna jechuudha. Asiidii arganna. Konjugeet asiidiitti immoo konjugeet asiidii irraa immoo haayidroojinii tokko yoo kaafne maal arganna? Beezii arganna jechuudha. Haala kanaanii qabachuutu isinirra jira. Salphaadha. Salphistanii qabachuu qabdu jechuudha. Bal'inaanii wajjiniin ni ilaalla jechuudha. Maal akka inni ta'e bal'inaa wajjiniin ni ilaalla jechuudha. Conjugate acid pairs can be defined as an acid and its conjugate base or a base and its conjugate acid. Yeroo hundumaayyuu wantichi asiidii ta'ennaani konjugeetiin isaa maal ta'a? Beezii ta'a. Wantichi beezii ta'ennaan immoo konjugeetiin isaa maal ta'a jechuudha? Asiidii ta'a jechuudha. Akkuma duubatti dubbannee turre. The conjugate base of a bromistoloric acid is the species that remain when one proton has been removed from the acid. Conjugate base jechuun maal jechuudha? Conjugate base jechuun maal jechuudha? Yeroo itti asiidii sanarraa akkuma duubatti isinii kaasee ture asiidii sana jira inni ta'e asiidii sanarraa gaafa hydrogenii tokko remove goonu maal nuu kenna? Conjugate base nuu kenna jechuudha. Conjugate base nuu kenna jechuudha. Asiidii jira asiidii sanarraa hydrogenii tokko remove goona kana booddee conjugate base nuu kenna jechuudha. Itti fufee conjugate acid result from the addition of proton to bromistoloric base. Conjugate acidiin immoo akkuma nan duubatti isinii kaasee ture conjugate acidii jechuun immoo conjugate acidii jechuun maal jechuudha isiniin jedhee
beeziitti haayidroojinii tokko inni daballe maal nu ta'a? Konjugeet asiidii nu ta'a jechuudha. Konjugeet asiidii nu ta'a jechuudha. Akkuma fakkeenya jalqaba ilaallee turre keessatti fakkeenyaaf haayidroo kiloorik asiidii kaasnee turre pilaas H2O jennee kan inni nuu kennu maaliif maalidha? Haayidrooniyeem ayinii fi kiloorinii nuu kenna jenne. Kana jechuun asitti haayidroojinii tokkoon kan caalee jiru kiloorinii fi haayidroo kiloorik asiidii fi kiloorinii keessaa kamidha? Kanadha jechuudha. Kanaafi kun asiidii keenya ta'a jechuudha. Asiidii ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a jechuudha? Deebi'ee fudhachuu danda'a waan ta'eef konjugeet beezii nuu ta'a jechuudha. Kanaafi akkuma duubatti isinii kaasee haayidroo kiloorik asiidiitii fi kiloorinii ayinii waliif konjugeet asiid bees peeriidha jechuudha. Tokkoon caala wanta ta'eef inni tokkoon caalu yeroo hundumaa asiidiidha. Inni caalamu sun immoo maalodha jechuudha? Konjugeet beeziidha jechuudha. Asii keessattis yenna ilaaltanii asii haayidrooniyeem ayiniidha. Meeqa qaba kuni? Haayidroojinii 3 qaba. Kun immoo haayidroojinii 2 qaba jechuudha. Kanaaf inni caalu yeroo hundumaa asiidiidha. Inni sun immoo konjugeet asiidii isaa ta'a jechuudha. As keessatti kun beezii ture. Kun immoo konjugeet asiidii isaa ta'a jechuudha. Konjugeet asiidii isaa ta'a. Kan isinii galuu qabu yeroo hundumaa fakkeenyaaf beeziis ta'u asiidiis beeziin akkuma duubatti isinii kaasee beezii jechuun konjugeet asiid maayinas 1 haayidroojiniidha jechuudha. Haayidroojinii tokko irraa rimuuvii goonaa jechuudha. Kana qabachuu qabdu. Yoo kun immoo asiidii ta'e akkuma sila isinitti himee ture haayidroojinii tokkotti daballaa jechuudha. Kanadha. Itti fufee maal jedha? Every bromistoloric acid has a conjugate base. Bromistolorii ta'e kan asiidii ta'e hundumtuu maal qaba? Conjugate base qaba. Akkasumas bromistolorii beezii ta'e ennaan immoo conjugate asiidii qaba jechuudha. Acid base peeriidha jechuudha kan isaan qabani. Itti fufnee gaafa ilaallu kana fakkaata. Laasitti kan isin hubachuu qabdanii inni kun asiidiidha. Akkuma argaa jirtanii inni kun immoo asii maal beeziidha jechuudha. Maaliif haayidroojinii tokkoon kan caalu isa kanadha waan ta'eef. Kun haayidroojinii tokkoon caalamee hin jiru waanta ta'eef. As immoo gaafa dhuftanii kun beeziidha. Kun immoo asiidii keenyadha jechuudha. Kana jechuun konjugeet asiid bees peeriin keenya isa tokkoon wal caalan jechuudha. Kana jechuun kuniif kuni konjugeet asiid bees peeriidha. Akkasumas asiidii kunii fi kunis konjugeet asiid bees peeriidha jechuudha. Haala kanaan qabachuu dandeessu. For any conjugate acid base pair, the conjugate base has one fewer hydrogen and one more minus charge than the acid. Akkuma duubatti isinii kaasee ture beezii ta'ennaani haayidroojinii maal ta'a jenne haayidroojinii tokkoon caalama jenne feeriidha. Akkasumas chaarjii negatiivii ofirraa qabaata asiidii sana caalaa jechuudha. Maaliif haayidroojinii tokko hir'ata waanta ta'eef. Fakkeenyaaf haayidroo kiloorik asiidii fi kiloorinii inni fudhanne kuni negatiiv chaarjii ofirraa qabdi. Kun immoo negatiiv chaarjii ofirraa hin qabu. Kun maal keenya? Kun asiidii keenyadha. Kun immoo konjugeet beezii keenya jechuudha. Konjugeet beezii keenya jechuudha. Konjugeet beeziin keenya kuni haayidroojinii tokkoon kanaa gadi jechuudha. Haayidroo kiloorik asiidiidhaa gadi. Akkasumas chaarjii negatiiviidhaan immoo isaa gadiidha jechuudha. The conjugate acid has one more than hydrogen and one more charge than the base. Kana jechuunis immoo akkuma nama isinii kaasee ture watariidhaa fi maal fudhanna? Haayidrooniyeem ayinii fudhannu. Asitti kan isin agartanii kun maal keenyadha? Beezii keenyadha. Kun immoo konjugeet asiidii keenyadha. Asii haayidroojinii tokkoon caalama.
akkasumas immoo chaarjii tokkoon caalama jechuudha. Kanaaf konjugeet asiidiin kun jechuudha chaarjii tokko haayidroojiinii tokkoon caala akkasumas chaarjii tokkoon caala jechuudha. Kanaaf haala kanaan qabachuu ni dandeessu. Exercise jira. Identify the Brunstolleri acid base, conjugate acid and conjugate base in each of the following reaction. Adda adda babaasedha. Kamtu Brunstolleri acididha, kamtu baseidha, kamtu conjugate acididha, kamtu immoo conjugate baseidha kan jedhu. Adda baasii jedha. Asirraa akkuma argitanii jalqaba kan isin beekuu qabdanii asiidiin isa kamidha, beeziin immoo isa kamidha isa jedhu beekuu qabdu. Asiidii yeroo hundumaa isa kamidha, isa kennuudha. Beeziin immoo isa fudhatu sanadha jechuudha. As keessatti amma fakkeenyaaf kompaawundiin kuni haayidroojinii eenyuuti kenne? Wotariiti kenne. Kanaaf kamtu asiidiidha jechuudha. Kamtu asiidiidha jechuudha. Kamtu asiidiidha, kompaawundiin kuni asiidiidha jechuudha. Kanaaf konjugeet beeziin isaa maal ta'a? Kana ta'a jechuudha. Haayidroojinii tokkoon isaa gadi waan jiruufi jechuudha. Akkasumas immoo watarii fudhadha. Watariin immoo asitti beeziidha. Maaliif hin fudhate wanta ta'eef? Wanta fudhatee fi beezii ta'eera. Asitti immoo dhufee maal ta'e haayidroojinii tokkoon caalamee jira waan ta'eef kun immoo konjugeet asiidii isaa ta'a jechuudha. Konjugeet asiidii isaa ta'a jechuudha. Haala kanaanii adda baasuu ni dandeessu. Biiras kan jiru salphaadha jechuudha. Kuni hin qabu ture. Fudhate as keessatti immoo isa kanatu fudhate. Gaafa fudhatu maal ta'e kompaawundii kana ta'e. Kanaafi kuni hin fudhate waan ta'eef asitti beezii ta'a jechuudha. Konjugeet asiidiin isaa immoo kana ta'a jechuudha. Akkasumas watarii asitti hin kenne waan ta'eef asiidii ta'a. Konjugeet beeziin isaa immoo kana ta'a jechuudha. Haala kanaan fudhachuu ni dandeessu. Sirrattis hin argamu salphaadha. Adda adda baasuudha waan ta'eef isinii galeera jedhee yaada. Strength of conjugate acid base pair. Strength isaa cimina isaa wajjin hin ilaallu. Conjugate acid base pairiin tokko akkamitti cimaadha jenna waan jedhamu wajjin hin ilaallu. The stronger the acid, the weaker it is conjugate base. Konjugeetii asiidii salphaa qabate jennaani yookiin konjugeetii asiidii salphaa qabate jennaani beeziin sun cimaadha jechuudha. Akkasuma konjugeetii beezii salphaa qaba yookiin dadhabaa qabate jennaani asiidiin suni cimaadha jechuudha. Asirraa maal jedha? The stronger acid, asiidiin sun cimaa yenna ta'e konjugeet beeziin isaa immoo maalidha? Dadhabaadha jechuudha. Faallaa kanaa immoo yoo konjugeet beeziin cimaa ta'e asiidichi maalidha? Dadhabaadha jechuudha. Similarly, the stronger base, the weaker it is conjugate acid. Kanuma jechuudha. Asuma nama sinitti maa turedha. For example, hydrochloric acid is stronger acid. Akkuma beektanii hydrochloric acidiin garaacha namaa keessatti kan argamudha. Asidii baay'ee cimaadha jechuudha. Conjugate beeziin isaa immoo akkuma sila kaasaa turre chloride ionidha. Kun immoo weak beeziidha jechuudha. Beezii dadhabaadha jechuudha. Haala kanaan hubachuu ni dandeessu. Kun egaa akkaataa kitaabarraa kan fudhatamedha. Wiikiidha, kamtummoo strongeriidha, kamtummoo dadhabaadha wanta jedhamu nutti agarsiisa jechuudha. Isinii warra cimoodha jedhamanii warra kanaa olii kana qabachuu qabdu intiraansii irra waan dhufuu danda'uu fi akkasumas akkuma nama isinitti hime qabachuu qabdu asitti warra strongii ta'anii fi wiikii keessaas warra bebbeekamoo ta'anii qabachuu qabdu jechuudha. Asumas warreen kanallee qabachuu qabdu jechuudha. Asiigaa asiid strengziin achi olii maal ta'a deema? Asiid strengziin achi ol dabalaa deema jechuudha. Asii immoo gaafa dhuftanii beez strengziin asii gadi maal ta'a deema? Innis dabalaa deema jechuudha. Dabalaa deemaa jechuudha. Haala kanaan qabachuu ni dandeessu. Slaayidii itti aanurraa
auto ionization of substance dha kan nuti argannu. Auto jechuun maal jechuudha? Auto jechuun akkuma maqaa isaa irraa hubannu selfii akka ta'e hubanna jechuudha. Maqaa isaa irraa selfii jennee kan nuti waamnudha. Molecule auto ionization or self ionization jennee waamna is a reaction between two identical neutral molecule, especially in a solution to produce an anion and a cation. Kana jechuun species tokko keessatti yookiin molecules wal fakkaatu tokko gidduutti ionization gaggeeffamu jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf waterii plus waterii NT kan isaan nu kennan walitti daamanii maalidha? Tokko hydronium ion ta'a plus ta'a kuni kan biraan immoo maal ta'a jechuudha? Plus inni kan biraan immoo OH ta'a jechuudha. Kana jechuun chargii negative chargii maaloo nu kennan chargii positive nu kennanii jechuudha. Asitti kan isin hubattan irraa maalluu kennuudhaaf kan isaan yookiin immoo self ionization kun kan inni gaggeeffamuu fi maalluu kennuu fi anion fi cation nu kennuuf jechuudha. Chargii negative fi chargii positive nu kennuuf to self ionization yookiin auto ionization kun gaggeeffama jechuudha. If a pure liquid partially dissociates into ion, it is said to be self ionization. Pure liquid yennate liquid qulqulluu yennate kun immoo ion keessatti dissociate yookiin yonna bulbulame maal jennee waamna? Self ionization jennee waamna. Self ionization jennee waamna. Fakkeenyaaf bishaan qulqulluu keessatti bishaan qulqulluun partially ion ta'e keessatti inni bulbulame isaa maal jennee waamna? Self ionization jennee waamna jechuudha. Asitti garuu kan isin galuu qabu two identical neutral molecule yenna ta'e isaan lama walitti dabalamanii akkuma nama fakkeenya waterii fudhadhee isin ibsa jechuudha. Maal uumuu fi anion fi cation akka isaan uumuu fi self ionization gaggeessan beekuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan amphoteric species dha. Molecule or ion that can either donate or accept a proton depending on other reactant are called amphoteric species. Amphoteric species jechuun immoo karaa gabaabaa aciidis ta'uu kan danda'u, beezis ta'uu kan danda'u jechuudha. Yookiin immoo akka wajjin ilaalletti Brunstollerii keessatti wajjin ilaalletti jechuudha. Aciidii beeziin kan protonii acceptii godhudha. Maaltu beeziin jechuudha. Aciidiin immoo maalidha? Aciidiin immoo kan luusii godhudha jechuudha. Protonii yookiin hydrogen ion kana kan luusii godhudha jechuudha. Inni fudhatu beeziidha, kan kennu immoo eenyudha jechuudha? Aciidiidha akka wajjin ilaalletti. Garuu amphoteric inni jedhamu kun lammansaa gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf example tokko ilaalla. Innis fakkeenyaaf compoundii kana compoundii kana keessatti sila maal ture kuni hydrogenii tokko ofitti qaba. Dissociate ta'ee akka solutionii keessatti kan inni gaggeeffamaa jiru. Dissociate ta'ee maal ta'e jechuudha? Hydrogenii kana kenne. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Brunstollerii hin kenne waan ta'eef aciidii ta'a jechuudha. Kana ta'e waan ta'eef jechuudha. Amma immoo deebi'ee ofuma isaatii fudhachuu danda'a jechuudha compoundiin tammaa kun. Fakkeenyaaf kun immoo hydrogenii gaafa fudhatu immoo maal ta'a? CO3 plus hydrogen ion which gives H2CO3 ta'a jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Asitti immoo kan isin agartanii hydrogenii tokko ofitti dabalateera jechuudha. Kana jechuun gaa wanti kun wanta lama godhe jechuudha. Tokkoon fudhatee tokkoon kenne. Kana jechuun as keessatti kun maalodha? Hin fudhate wanta ta'eef beezii ta'a. Sila immoo maal goone hin kenne waan ta'eef immoo maal ta'ee ture? Aciidii ta'ee ture jechuudha. Kanaafi compoundoota akkasii kanaan maal jennee waamna? Amphoteric jennee waamna jechuudha. Yookiin amphoteric species jennee waamna jechuudha. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu lees concept of
acid and the base jechuudha. According to this concept, the Lewis acid base definition holds that a base is any species that donate an electron pair to form a bond. As keessatti immoo kan isinii adda baafachuu qabdanii Bristol-Lowry fi Bristol-Lowry conceptii fi Lewis acidiin kun akka walii sin jalaa makne. Kana jechuun Lewis kan inni irratti xiyyeeffatu maalodha? Lewis kan inni irratti xiyyeeffatu bifa electron pair formidha jechuudha. Electron formii bondiitiin kunis electronii pairii taatee transfer taatedha jechuudha. Kan inni irratti xiyyeeffatu. Kan inni irratti xiyyeeffatu jechuudha. As keessatti egaa asii beezii jechuun isa kennuudha jedhe. Dooneetii isa godhuudha jedhe. Beezii jechuun akka Lewis conceptiitti. Asiidii jechuun immoo species electronii ofitti fudhatudha jedhe. Electronii inni fudhatu maaloodha jedhe? Asiidiidha jedhe. Beeziin immoo isa kennuudha jedhe. Akka Bristol-Lowry conceptiitti immoo maaloo ture? Beeziin isa fudhatu ture. Asiidiin immoo isa kennu ture. Maaloodhani hydrogeniidha jechuudha. Isa waliin makuun qabdan jechuudha. Qoba qobaatti qabachuu qabdu. As keessatti egaa beeziin isa electronii bifa bondiitiin fudhateedha. Asiidiin immoo isa kenneedha. Ifama beezii jechuun isa kenneedha akka Lewisitti. Asiidii jechuun immoo isa fudhateedha jechuudha. Kunis electronii fudhatu jechuudha. Isa sana keessatti garuu hydrogeniidha jechuudha kan isaan fudhatan. Note that any molecule or negatively charged species having an excess of electron can be considered as Lewis base. Species in tokko amma fakkeenyaaf jennu hydrochloric acid fi chlorine negative kana qaba jennee chlorine negative isin ofirraa qabdu kun maalitti fudhatamti jechuudha. Negative charge ofirraa qabdu waan ta'eef beeziitti fudhatamti jechuudha. Akka beeziitti fudhatamti jechuudha. Charge negative baay'ee qaba taanaan 3 qaba taanaan 4 qaba taanaan akka maalitti fudhatama jechuudha. Akka Lewis beeziitti fudhatama jechuudha. Any electron deficiency molecule or positive charged species can be considered as a Lewis acid. Kana jechuun immoo yennammoo jechuudha deficiency qaba ta'e yookiin immoo electronii negative positive charging mataa isaa irratti baay'atee barreeffameera ta'e Lewis aciditti fudhatama jedha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf H2O fi akkuma sila fudhannee turre hydronium ion yenna fudhanne positive charge qabdi. Sababii kanaatiif akka maalitti fudhatamti kuni akka Lewis aciditti fudhatamti jechuudha. Kunis maal keessatti? Lewis acidii keessatti jechuudha. Kana jechuun molecuulii tokko isinii kenname positive charge baay'ee qabata jennaan akka Lewis aciditti maalodha? Akka Lewis conceptiitti Lewis acidii ta'a jechuudha. Yennammoo deficiency yookiin negative charge baay'ee qaba jennatee maal jennaan isaan immoo Lewis base jennee waamna jechuudha. Haala kanaan qabachuu ni dandeessu. Lewis acid include the following molecule. Lewis acidiin immoo moleculoota armaan gadii kana of keessatti ni qabata jechuudha. Inni tokkoffaan molecules whose central atom below 8 electrons. Central atomiin isaanii warra 8 gadi ta'e of keessatti ni qabata. Kana jechuunis gaafa Lewis structure isaa kaafnu beryllium jira, asii chlorine jira, asiinis chlorine jira. Yeroo itti kanatti kun 7 qaba. 7 lama jira waan ta'eef lamaan baay'ifna. Plus beryllium immoo afur wayii qabdi. Gaafa hojjettani gaa maalodha? Deficiency dha jechuudha yookiin immoo central atom irraa electroniin guutuu jechuudha. Akkasumas compoundii warreen kanallee Lewis structure isaa gaafa hojjettanii central atom isaanii irraa 8 electroniin guutuu jechuudha. Kanaafi Lewis acidiin maal include godha jechuudha. Moleculoota warra central atom isaanii irratti central atom jechuun amma fakkeenyaaf beryllium akkuma namas ni kaasi. Asiin chlorine jira, asiin chlorine jira. Iddootti kanatti central atom kanarraa electronii 8 gaafa dhabamtu jechuudha.
maal jedhamani below 8 elektiroonii jedhama jechuudha. Central atom irraa elektiroonii 8 gad gaafa dhabamtu jechuudha. Kanaaf egaa Lewis acidiin warreen kanallee of keessatti qabata jechuudha. Lammaffaa irratti molecules that can expand their octets. Akkasumas immoo warra seera 8 warra illee cabsanii of keessatti include godha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf fosfarasiin as jira, klooriiniin as jira, asii klooriinii as jira, asiinis klooriiniin jira, asiin illee klooriiniin jira, ufeesiin illee klooriiniin jira jechuudha. Meeqa qabachuudha? 5 qaba. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Kana jechuun elektiroonii tokkoonsaa 2 2 baata waan ta'eef boondiin tokko elektiroonii 10tu jira jechuudha. Kanaaf central atom irraa meeqa cabse expandii godhe jechuudha. Maaliif lamaan caale silaa 8 ta'uu qaba ture seerri isaa lamaan caale. Kanaaf expandii godhe jechuudha yookiin hin cabse jechuudha. Warreen kanallee of keessatti qabata jechuudha. Kan biraan positive ion yookiin cation of keessatti ni qabata. Warreen kana jechuudha. Warreen kanallee of keessatti ni qabata. Some metals like nickel metaalota warreen akka nikelii fi kanneen isa fakkaatan illee of keessatti ni qabata jechuudha. Lewis acidiin Lewis acidiin gaa the best jedhama yookiin immoo hunda isaa kan caalu jedhama jechuudha. Maaliif kani bristolloid of keessatti ni qabata akkasumas arinesiin of keessatti qabata jechuudha. Amma ammaatti kan Lewis tokkoffaadha jechuudha. Ittaanee kan jiru bristolidha. Sadaffaarra kan jiru immoo arenesii jechuudha. Lewis acid include the molecules that contain lone pair of electron on the central atom. Lone pair atomii central atom irra jirullee of keessatti ni qabata. Fakkeenyaaf Lewis structure isaa inni kaastan isa kanasi. Lewis structure kan ammoniyaa inni kaastan jechuudha. Ammoniyaan haala kanaan jechuudha. Lewis structure isaa kan inni ka'u. Lewis structure isaa haala kanaan kan inni ka'u. Yeroo itti kanatti lone pair haala kanaan qabaata jechuudha. Lone pair haala kanaan qabaata. Lone pair kanallee of keessatti include godhe yookiin of keessatti hammata jechuudha. Lammaffaa irratti negative ion yookiin anion illee of keessatti ni qabata jechuudha. Kana fakkaata maal jedha identify Lewis acid and Lewis base in each of the following reaction jedha. Lewis acid fi Lewis base adda baasi jedha. Salphaadha waan ta'eef ofii keessanii hojjechuu ni dandeessu. Garuu karaa gabaabaa isin yookiin karaa salphaa isin ittiin adda baastanii akkuma sila isinitti hime elementii tokkorraa positive charge baay'eetu jira jennee positive charge qaba jennee maalodha jenne asidiidha jenne negative charge baay'ee qaba taanaan immoo beeziidha jenne jechuudha. Kanaaf as keessatti OH maal ta'a jechuudha. OH beezii keenya ta'a akkasumas hydrogen immoo Lewis acidii keenya ta'a jechuudha. Lewis beeziin keenya OH dha. Lewis acidiin keenya immoo hydrogen ta'a jechuudha. BC hunduma isaayyuu haala kanaan hojjechuu ni dandeessu. Waan wajjin turtaniif baay'een isin galateeffadha. Paartii itti aanuun amma wal agarruutti nagaadhaan tura. Thank you.